namni tokko yoo bilbila keessan irratti waan gargaraadhaa buusee waan gargaraatiin isin hordofaa jiraate haala salphumatti ofirraa beekuu dandeessan isin barsiisa. Walumaa galatti namni tokko bilbila keessan isin hordofaa jiraate yookiin waan gargaraatiin ittiin isin hordofaa jiraate jechuudha. Walumaa galatti namni tokko yoo bilbila keessan waan gargaraatiin isin hordofaa jiraate yookiin ammoo walumaa galatti namni tokko yoo bilbila keessan waan gargaraatiin isin hordofaa jiraate aappiin kuni alaatul waan namni isin hordofa. Walumaa galatti namni tokko yoo bilbila keessan waan gargaraatiin isin hordofaa jiraate aappiin kun waan namni ittiin isin hordofaa jiru sun alaatul isiniif baasaa jira jechuudha. Akka namni isin hordofaa jirullee alaatuluma isiniif hima jechuudha. Aappii ajaa'ibaati. Hayyee daawwattoon kiyyaa aappicha gabbuufachuudhaaf as Chrome keessatti galtanii achi booda bakka sarchi kanarratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis. Achi booda sarchi goosiftu. Achi booda asirratti michuu joobis